tibba kana magaalaa Jimmaatti hojii kenna tajaajila haqaa ilaalchisuudhaan riippoortarri keenya Lissaanuu Mirreessaa waan qindeessee isiniif dhiyeessu qaba. Daawwadhaa. Tajaajila haqaa si'ataa saffisaa fi dhaqqabamaa ta'e hawaasaaf kennuu keessatti gaheen qaamolee haqaa sadan poolisii, abbaa alangaa fi mana murtii olaanaadha. Rakkoo kennisa tajaajilaa gama haqaan jiru furuu keessattis qindoominni qaamolee kanneenii murteessaadha. Qophii keenya kanaanis bulchiinsa magaalaa Jimmaatti gama kennisa tajaajila haqaatiin hojii hojjetamanii fi yaada jiraattotaa fi qooda fudhattootaa isin biraan geenyaa nu waliin tura. Abbootiin immaa dubbifne tokko tokko kanaan dura tajaajila haqaa argachuuf deddeebi'aa turuu eeruun yeroo ammaa bifa gaariin tajaajilamaa jiraachuu dubbatu. Yeroo dhumnu seerumaan yoo namni baay'atellee baay'ataa abbaan dhimmaa baay'eetu jira. Akkuma beekamu waajjirri poolisii inni yakkoota jira, inni akka hojjetu jira, inni akka hojjetu jira. Seeraan kan isaan keessuu isan. Ammoo seeraanii yeroodhaanii dhukkubsanii nus waan barbaadu waan hojjechuu dhumne waan isaan barbaadu tajaajila barbaachuu dhumne yeroodhaan nu kennu jechuudha. Tajaajilli poolisiin kennaa jiru haala gaariidhaan nu keessummeessaa jiranii tajaajila barbaachisus nu kennaa jiran jedhee yaada. Yeroo ammaa tajaajilli jarri uummataa kennaa jiru haala gaariidha, sadarkaa gaariirra jira jechuudha. Maaliif yeroo hundaa halkaniif guyyaan jedhanu karaa naqatanii bakka barbaachise hundatti naannoo buufata jaraa kanattis argamanii uummataa wajjiniin rakkoo adda addaa waan uummata keessatti uumamuu danda'u hunda isaatu waa tokko rakkoon tokkoon uumamaniin duratti dura bu'anii sakattaa hordofuudhaan rakkoo adda addaa. Tajaajilli poolisiin kennaa jiru baay'ee gaariidha. Amma kanaan dura cuusii rakkootu jira ture amma fooyya'aa dhufeera. Baay'ee halkanis bakkee bulu baay'ee fooyyee qaba. Amma irratti garuu poolisiin bilbilamnaaniif jarati abbaan dhimmaa miti kanas dhufu poolisiitu jara bira deema jechuudha. Jara bira deema malee abbaan dhimmaas dhufaan jiru. Harki caalaan isaa poolisii uummata harki achitti dhimma jara raawwata. Ispeeshaalii gareen gorsaa walabaa immoo gurmuu poolisiiti. Abbaan dhimmaa yeroo ammaa waa tokko rakkoo hin qabu poolisii wajjin qaamaan naqanii furaa jiruuf malee asillee dhufaan jiran baay'inaan jechuun barbaada. Akka hawaasni keenya barbaadutti hawaasni keenya gaafa nu biraa dhufu waan biraas irraan eegutu jalqaba irratti nooruu ana haadhuuf jettee teessoo irraa kaatee gaafa hawaasumatti bakka kana kabajni guddaan hawaasa irraa eegu jechuudha. Achirraa kaatee hawaasni maal rakkatti maal isin gargaaru kanarraa kaa'amee kana jecha gaarii yoo itti deebiste akkuma amma fuulli gaariin afaa gaarii caala Oromoon jedhu san akkaataa simannaan kenna akkaataan amma hawaasaaf ilaalchinu qabnu sun akkasitti ittiin simannu sun isumatti qufa waan ta'e kanarraa kaa'amee haalli amma qabatamatti jiru qorataan kennas ogeessi kamiyyuu karaa sirriidhaan hawaasa keenya deddeebi'uu osoo hin taane karaa sirna itti gaafatamummaa dirrii deene hawaasa keenya sirnaan tajaajilaa kan jiran. Keessattuu waajjirri poolisii kanaan dura ture caccabaa dulloomaa ta'uu isaa irraa kan ka'e tajaajila gahaa argachuu kan isaan rakkisaa ture ta'uu himuun yeroo ammaa waajjirri sadarkaa isaa eeggate aanaalee magaalichaa keessatti ijaaramuunsaas kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Qaama hawaasaa kana hunda irratti hirmaachifnee hawaasni keenya poolisii cinaa dhaabatee yakka ittisuu keessatti gahee isaa kan baatuu fi poolisii keenya immoo kan deeggaru ijaarsa manaa qofaa miti. Poolisiin rakkoo adda addaa qaba. Ganda kanarratti mootorsaayikilii tokko qarshii 470 binnee guyyaa deeggaraa poolisii eebbisiisnu kennaa kennineerra. Kun jaalala poolisiif qabnurraa kaaneeti. Yakka ittisuun kana fakkaata waan ta'eef hawaasni keenya poolisii bukkee dhaabbachuu qaba. Bakki waajjirri poolisii hawaasaa kun asirra dhaabbachuunsaa yookaan asirratti ijaaramuunsaa baay'ee hawaasa kanaaf murteessaaf barbaachisaa akkuma ta'ee jiruttu gaaffii hawaasa bal'aa waggaa dheeraatu deebi'ee jechuudha. Kanaaf kun akka jiraattu ganda kanaattan gammachuu guddaadha kanatti dhagahamu. Poolisoonni yookaan immoo qaamoleen nageenyaa bakka kana jiran tattaafatoo haala barbaachisaa ta'een hawaasa bira hatattamaan dafanii qaqqabuu irratti isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee haala nama gammachiisuun kan isaan nu tajaajilaa jiran hawaasa kana tajaajilaa jiran. Naan dura baay'ee taa'abii qaba, baay'ee lifaatee qaba. Asii kaanee Alaazaariin deemna, achi dhaqnee achi turree kaanee
beellamaan deddeebina turre amma immoo dhugaa rabbii yoo ta'eef ergaanaan kun asirratti nu dhaabate baay'ee galata guddaa waan galateeffan maaliif hoonaan jette manumti kun duriinsaa caccabaa koominitii ture iddoo kanarra erga qaamni poolisii kun asirra dhufee kun akkas ilaaltan kan hunda taa'abanii poolisoonni kan mana kana nu gaanii amma immoo uummanni keenya ni sila alaazaariin deemu ture sababuma kanaa keessa waan bareedaa argachuudhaan gammachuudhaan guyyaa ganama galgala asuma dhaabatanii yaanni jarri dhufe hundi nu guutamee fi geggeessamaa jiru jechuudha. Tajaajila poolisii hawaasaa gandarra nama lama olitu jira. Gandarra yoo darbe gara waajjira keenyaa dhufaa jechuudha. Yeroo dhufu nooraa baga nagaa dhuftanii maal siin deeggarru jenneen gaafannaa jechuudha. Kanaaf isaanis hin beeku waan ta'eef dursanii koominitiin waan gandarratti mariisaniif yoo araara ta'e achitti fixu ta'e achitti fixu. Yoo immoo achitti fixan ta'e waajjiratti ol ergu jechuudha. Eessatti ergu yoo lakkoofsa 3 ta'e kutaa qorannaa yoo ta'e kutaa qorannaa gara ittisa yakkaa ta'e ittisa yakkaa kutaa hoogganaa yoo ta'e hoogganaa bulchiinsa yoo ta'e bulchiinsatti ergu jechuudha. Kanaaf isaan lakkoofsa isaanii qabatanii dhufu haaluma gaariitiin kennaafii jirra jechuudha. Seektarri poolisii kenna tajaajila sirrii kennaa jira. Poolisiin kenna aantummaa hawaasaa qaba. Halkanii guyyaa uummata nu tajaajilaa jira. Poolisiin kenna waan nu jennuun dhagaa. Poolisiin kalee fuula nutti guura kan dhaa hin awwaata. Gaafa nooruu jedhee nu simata akkaataa kanaan hawaasa kenna kallattii adda addaatiin intirii kennaa jira. Abbaan dhimmaa tokko gara gandaa gaafa deemu dhimmoota sasalphaa ta'an naannoo gandaatti kan hiikkata. Gandaa ol yookiin yakkoota gurguddaa warra ta'an garuu gara kanatti finnee qulqulleessinee abbaa langaa fi waliin abbaa langaaf qorataan iddoo kanatti qindoominaan kan qulqulleessu. Sana dura abbaan dhimmaa gaafa gara waajjira keenyaa dhufu bakka teessoo abbaa dhimmaa kophaatti qabna. Kenni tajaajilaa keenya deeksiin odeeffannoo jira. Kanaaf abbaan dhimmaa gara waajjira poolisii aanaa lammaffaa kana gaafa dhufu eessa galaa kutaa kam galaa kutaa qorannaati moo kutaa ittisa yakkaati moo kutaa hoogganaati moo kutaa bulchiinsaa kan jedhu deekskii odeeffannoo mataasaa danda'e qabna. Baajii of danda'e qabna. Baajii sana qabatee dabaree isaan galeeti kan tajaajilamu. Erga waajjira ijaaree fi tajaajilli poolisii hawaasaa taa'ee hawaasa kan akka inni keessummeessuu qabu dakatti ilaalaa jirra jechuudha. Kanaaf naannoo sanarratti waan hiikamuu qabu hiikuu akka inni danda'u tajaajilli poolisii hawaasaa illee kamillee ilaaluu akka danda'u dhimma hariiroo hawaasaa wal qabatee dhimma yakkaan wal qabatee dhimma walitti bu'umsa abbaa manaa fi haadha manaa ollaa maal kana tajaajilli poolisii hawaasaa naannoo sanatti akka inni furuufii danda'u. Tajaajilli nu kennitu ammoo waajjira keenyarraa ka'a. Mooraa nu amma tajaajila itti kennu sanarraa ta'a. Kanarraa kaanii amma manni 13 bara kana ijaarame kuni yoo xiqqaate naannoo miliyoona 10tti maallaqa tilmaamuun istaandardii waajjira isaanii kan eeggatu. Yoo xiqqaate keessatti manni hirriibaa jira, waajjirri kan tajaajila hawaasaatti kennan jira, manni shawrii jira, shinti beetiin jira. Istaandardii isaa kan eeggate akka tajaajila poolisii hawaasaatti kun marti ganda 13 irratti bara kana bifa haaraan kan ijaarame ta'uu isaati. Hawaasni tajaajila haqa qabeessa yeroo taa'ame keessatti akka argatuufis qindoominaan hojjetamaa jira. Kutaan ittisa yakkaa tajaajila kennu keessatti istaandardii sanaan kan tajaajilu kutaa qorannaattis istaandardii sanaan kan tajaajilaman ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf dabaree abbaa dhimmaa eegnee sa'aatii inni dhufetti yeroo isaatti kan keessummeessinu ta'uu isaati. Abbaan alangaaf qorataan keenyas waliin qindoominaan kan hojjetu ta'uu isaati jechuudha. Kenna tajaajilaa qabnu dhaqqabamaa si'ataadhaa fi qulqulluu akka inni ta'u taasisuu keessatti galmeewwan dhiyaatan yeroodhaan deddeebii abbaa dhimmaa tokko malee RTDdhaan dhiyeessuudhaan mana murtiitti murtee ariifachiisaa akka inni argatuu fi abbaan dhimmaa keenya akka inni itti qofu taasisuu keessatti haalli nuti itti deemaa jirru baay'ee gaarii kan ta'u ta'uu isaati jechaadha. Tajaajila haqaa saffisaa kennuu keessatti akkuma beekamu abbaan alangaa fi waajjirri poolisii keessaan keessattuu kutaanii qorannaa yakkaa waliin qindaa'eeti tajaajila qindaa'aa ta'e kan nuti kenninu jechuudha. Akkuma beekamu hojiin abbaa alangaas ta'e hojiin poolisii uummata tajaajiluudha. Uummata sammuu tajaajiluu fi saffisinaan uummanni maal barbaada isarraa jechuuf inni jalqabaa yeroon hojii eegaluurraa ka'a. Yeroon sa'aatiin yeroon asitti argamne waliin uummata keenya tajaajiluu fi jechuudha. Manneen amma sadarkaa gandaatti ijaaraman kunneen kenni tajaajilaa kenna. Namni poolisii barbaada sadarkaa aanaaf sadarkaa guddinaa dhufuu kan hin qabu. Achuma tajaajilli akka argatuuf. Hawaasni poolisii bukkee ta'ee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf heeruu yeroo itti kennu jira, odeeffannoo yeroo itti kennu jira, yeroo poolisii bukkee dhaabatee deeggarsa kennu jira, halkan yeroo itti roondi bahu jira, dabaree qondaalaa yeroo itti bahu jira. Caasaan siyaasaa mataan isaallee dabareedhaan jechuudha
Sakatteensa daandii irratti gaggeessu jira. Darbee akkasuma sakatteensi poolisii keenya duukaa wal qabatee jiru manni siree wantoonni garaagaraa yerootti hojjetamaa jiru magaalaa kana keessatti. Qindoomni mana murtii fi abbaa alangaa wajjin jiru ji'aan waltajjii qabna. Baatii baatiitti waltajjii qabna. Uummata keessatti maaltu jira? Karaa murtii kennuu irrattis wal qabatee mirga namaa irrattis wal qabatee mariin hin gaggeeffamu waan ta'eef qindoomni sirriitti jira jechuudha. Deddeebii abbaa dhimmaa kanaan dura ture xiqqeessuuf teekinooloojii fayyadamuun rakkoolee turan furuun danda'ameera. Sadarkaa mana murtiitti viidiyoo konferensiidhaan sadarkaa viidiyoo konferensiitiin mana murtiitti abbaan dhimmaa osoo hin deddeebiin ragaan keenya illee osoo hin deddeebiin yeroodhaan akka inni murtee argatu taasisuu keessatti viidiyoo konferensiidhaan teekinooloojiidhaan deeggaramnee jechaadha. Teekinooloojiidhaan deeggaramnee karaa viidiyoo konferensii kan dhiyaataa jiranii fi shakkamtoota yeroo beellamaa gaafachuudhaaf kanaan durallee mana murtiitti deddeebi'aa turre. Guyyaa guutuu qorataan nama 3-4 ta'ee kan inni dhaabataa mana murtii dhaabataa oolu yeroo ammaa kana keessa karaa viidiyoo konferensii mana murtiitii wajjin mana murtii aanaas mana murtii olaanaatiinis wal quunnamuudhaan hojii keenya si'oominaan kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Tajaajilli VK jedhamu tokko jalqabeera. Waajjirri poolisiis asuma tuudhaa maatii tokko malee yeroo siin qusataa humna siin qusataa baasii siin qusataa jechuudha. Kana fayyadamuudhaan nutis illee akka waajjira keenyaatti achuma waajjira keenya teenyee dhimma hawaasa bal'aa ta'e karaa gabaabaa yeroon fudhannee fi humna illee fudhanneen furuu danda'aati jirra jechuudha. Gandoota yakkoonni keessatti hedduummatan adda baasuun hubannoon hawaasaaf kennameera. Kanaanis yeroo ammaa kana yakkoonni duraan turan xiqqaachuu danda'eera. Kanaaf waajjirri poolisii fi qorataan yakkaa fi abbaan alangaa waliin ta'uun yakka xixiqqaadhaa hamma gurguddaatti waliin qulqulleessuun waliin taa'ee qulqulleessuun barbaachisaa ta'es immoo yeroo argametti hamma dirreellee waliin ba'uudhaan qulqulleessaa jechuudha. Kun immoo rakkoo hawaasa keessa jiru gadi fageenyaan gadi bu'ee furuudha. Uummata keessa hawaasa keessa jirullee hubachuudhaaf jecha dirreetti ba'ee abbaan alangaa fi qorataa yakkaa waliin nu qulqulleessaa jechuudha. Dhimmooti daa'immaniif dubartii kanaan dura bara 2017 keessa yakkoonni baay'inaan irra deddeebiidhaan raawwatamaa turan yakkoota akkasiiti jechaadha. Yakkoota kana immoo sadarkaa garaagaraatti sadarkaa mana barumsaatti sadarkaa gareetti sadarkaa gandaatti gadi buunee nageenya naannoo mirkaneessaa abbaa alangeellee yerootti dabalan to'ataa tiraafikaallee dabalatamee hubannoon garaagaraa kan uummataaf kennamaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Dhimmoota babalaa tiraafikaatiin wal qabatee tiraafikiin keenya illee yeroo inni itti hubannoo garaagaraa miidiyaa intiraa fayyadamuudhaan teekinooloojii kana fayyadamee konkolaataadhaan magaalaa keessa deemamee yeroo itti hubannoon kennamaa ture kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Sadarkaa magaalaatti kaasee hanga sadarkaa gandaatti karaa gaarii ta'een akkaataa falaasama tajaajila poolisii hawaasaa jedhu saniin hawaasni ijaaramee qe'ee isaa ollaa isaa kan eeggataa jiru ta'uu isaati. Inni biraa paatroolii daawwii yookiin bulookii kan jennu kana ollaadhaan hawaasni ollaadhaan ijaaramee ofii isaatti nageenya isaa abbaa nageenyaa ta'ee akkasitti gurmaa'ee ollaa ofiitiin kan eegaa jiru ta'uu isaati. Inni biraa gorsaa walabaa kan jennu keessaa'uu gorsaan walabaa kun siyaasa yookiin ilaalcha biraarraa adda kan ta'e siyaasa kamuu keessa kan hirmaanne namoonni hawaasa keessatti dhageettii qaban hawaasa biratti fudhatama qaban siyaasa kamirraayyuu kan bilisa ta'an hawaasa keessaa filamanii waa'ee nageenyaa qofarratti qaama nageenyaa keessaa poolisii bira dhaabbatanii poolisii gorsan. Tajaajilli poolisii hawaasaa achiiti abbaa deemsaadhaaf haana irratti wal ergu afaan isaa jira jechuudha. Galmee sana irrattis kan humna isaanii ol ta'e yookaan immoo waan achitti hiikuu hin dandeenye gara haanaatti kan wal ergaa jiran. Naannoo haanaa irrattis deddeebiin ture amma kanaan dura deddeebi'aa turre waan jedhu gadi kaasee hojiin kennisa tajaajilaa kun abbaan dhimma istaandardii mootummaan kaa'e sanaan keessatti xumuramuu akka qabu illee kallattii walii kennine bifa sanaatiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Tajaajila haqa qabeessa ta'ee fi tuttuqqaa irraa bilisa ta'e kennuufis hojiin qaamoleen haqaa sadan poolisii, abbaa alangaa fi manni murtii bulchiinsa magaalaa Jimmaa hojjechaa jiran fakkeenyummaa gaarii waan ta'eef cimee itti fufuun dhaamsa qophii keenyaati.